shamarree maciiseedhaan afaan kana keessa akka harreen nama dhiittu sanitti si. Wanni kun hanga agartetti namni bifa kanaan walitti dhufu kun bultiin tun dhugumaan tajaajilaa taati moo yoo bultiitti deemanillee akkamii rakkoon qabdi moo hin qabdu. Amma garuu dhiirtinis dhalaanis salaxxantee jirti. Shamarreenis ofuutee asumatti itti deddeebitee ilmoo irraa fudhattee deemti. Kasi sheekotiin miidiyaa irratti dubbachuunis taatee kallattiinis namni si qunnamee waan kana dhiisi jeesi gorse ni jira. Dannoo jaarsaa faasii himu. Naayim rakkoon qabu ayyee. Ayyee. Dhugaadha moo soba namni si gaafate hin jiru si haamee ansiin gaafadha. Na kajiban wallaahi shamarree fakkattuu dhiirti achi deemtee fuutu hin jiru. Amma lakki amma laal yoo filannoon isaan lamaan irraa takka qofa filadhu akkasiin jen taate jaalala filattamoo ati maallaqa filatta akka faayaatti? Akka faayaatti ani jaalalaan filadha. Hedduu gaariidha. Garuu immoo reefu waan naqaabte diyaaspooraa hedduu jaalatanii jette dubartoonni hedduun dullacha umrii namoota meeqaallee haa ta'u. Wanni kun jalqaba irratti wani ilaalan jireenya fooyya'aadha maallaqa. Hogguu waan kanaan laaltu dubartoonni hedduun jaalarra waan gartee maallaqa filatan sitti fakkaatu. Wantaa jira maal seetanii beektaa bika kanatti ilaalcha keessa nuuna qaarakkoo teenya tanaas mee ilaalcha keessa nuuna rakkoon jirtu tanaas takkoffaa miidhama shamarran keenyarra jiru. Biyya amma irra guddaa warri waan akkasii filatamu warra biyyarraa bee warri biyya keessaa immoo dardara bareedaa akkas jaan warri biyyarraa bee immoo jijjiirama fedhaa biyya jijjiiracha fedha guutumaa guututti maallaqa jaalatan boo akkasumaame. Tanaan jaabarre. Wallahi shamarran naanirraa aaranne irra. Bakki maallaqaa tun hedduutti jabdu fakkaatti akka agarreetti mee hayyee sanaa taatu amma biyyoota baqaa keessa dhiirtii jirtoo dubartoonni jiranoo waan adda addaa jira amma nama diyaaspooraa akkuma ta'etti namni biyya baqaa keessa jiru dhiirtiinis heeruma eegaltee warra jiru tokko jira isaa ijoolleen injiinaati dhiiraatu heeruma ammaan tan dhalaa fuudhaa waan jedhee jira wanni kun dhugaadha moo soba? Wallahi arraan tanaatu amma magaalaa tana keessatti dhiirti jechuudha. Ijoollee babbareedduu tanaa bar wallahi ijoollee xixiqqoo babbareedduu tan. Roozaa abbaleetii ni qabdi nuu gaafadhu naan jaan amma wallahi. Ta akka roozaa nuu laali bakka amma fakkeenya taatee fi roozaan ta akka roozaa nuu laali. Hundinuu amma heeruma fedhan dhiirti hundi heeruma barbaadde amma. Rakkoon bika kanaa bar dhiirti dur injaan waan akkanaa amma bakka namoota heeruma fedhaa nuu laali ta akka roozaa. Akkas jaani beene wallahi na dhibde dubbiin haram deemu jirti. Akka aadaatti illee akkuma hundattuu gartee itti gaafatamummaa qabu sula dhiiruma fuunni dhiiruma qaba. Amma dhiirti gartee dubartoonni biyya biraa jiran akka fuudhanii jecha waan akka jiimaa fa'aa kaaftee gartee ispoortii dalaydee qaama kana sheeppii jajjaartee footoo fa'aa gartee snaapchaatiin illee wanta gootee instagraamaa fi kana kanarratti maxxansinaan dalaguun isaan barbaachisuu jiran waan kana deemu jira. Mee wanni kun hanga agartetti namni bifa kanaan walitti dhufu kun bultiin tun dhugumaan tajaajilaa taati moo yoo bultiitti deemanillee akkamii rakkoon qabdi moo hin qabdu? Yaa rakkoo qabdi maaliif wanti takka maal seetanii beektaa? Amma Roozaa fi Khadiir jidduu meebii jaalalti dhugaa san jiraachuu malti. Allahu yaalam ani hin beeku. Garuu gizee amma ilaalcha akkana ilaaltu qabeenyaaf jee namni takka riyaa ummaa isaa hiriyaa nama isarra guddaatti seenuu qabu. Qabeenyi ni dhufaas ni deemaas. Tokkoffaa inni ilma xiqqaadha ilma dardaraati. Ilma dhiiraa tahee dardara tahee dalagatee cabsee fidee waan fedhe godhuu ka danda'u ammoo namarratti hirkatee jiraachuu jechuun sani laafina dhiira laafaa jeetiin ilaala maal jeetiin yaada siite qomeetti yaada. Sanafi maal jaaliin afaan Oromootti sanafoota warri akkasii. Masluufa. Kashlabbee. Ummata kashlabbee jeetii yaada maaliif
bakka ishitti amantummaan qabanii rarraanii jiraatanii shamarreen beeki wallaahi rabbi harka shamarree sin mutin shamarree yoo sirra jiraattee nama ciiseedhaan afaan kana keessa akka harreen nama dhiitu sanitti si dhiitu shamarreen yoo sirra jiraatte qabeenya faa qabaannaan hay wallaahi haa xiqqaatu haa guddatu ani ijoollee dhiiraa maaliin ja'anii hiriyaa teessa ta isiniif ajajamuu dandeessu ta akka feetanitti ati utubaa manaa taatee isii jiraachisuu dandeessu fuudhi malee tasi jiraachistu rakkoodha. Abboo irra guddaa nama aniin arge amma mucaan tokko karaa lagaarree kana jira. Na jaartii fuudhee adda deemee ture diyaaspooraa fuudhe. Na galgala leelii silkii keessaan bula jee hafuura fudhachuu hin danda'u jee yoo inni fincaane silkii qabaddeetiin fincaane jee yoo inni ol deebi'e silkii fudhaddeetiin ol deebi'e jee daqiiqa takkaaf yoo onlaayinii irraa bahe naadhumattee jaabar amma adda deeman akkasumaanuu. adda deemanii jiran daqiiqa takka yoo onlaayinii irraa na dhabdee ilma sharmuuxaa jetteetu mana seenti jaa wallaahi na akkas ta'urraa kabajaa teessanii dalagattanii ajaja keessan fudhattu itti heerumaan isinin jaa anamma akka haadha dhiira qabdutti haadha dhiiraatti wucaan kiyya shamarree gurguddoo akka laaluun fadhaan ta isaaf ajajamtu ta isaa gadi fuudhee akka jiraatuun fadha akka laffee cabsee inni bulfachuu danda'u malee maallaqatti rarroon gaarii miti. Gizeen akkana jiru faallaan isaa shamarraniif ta'a jechuudha. Shamarran illee maallaqatti rarreena bakka jaalalatti rarraa jireenya keessan keessatti nama sii ta'u, nama ibaadaa qabu, nama sodaa rabbii qabu, nama sii bulfatu san ta'uu qaba jireenya kee bakka. Namni ibaadaa rabbii qabaatee sodaa rabbii qabaatee jaalala sii kannee kabajaa sii kannee nan jennanni addunyaa kanan jeetii yaadaan. Saniifuu faallaan sanii shamarraniif illee ni ta'a jeetii yaadaan. Shamarreen irra guddaa maallaqa jaalatti. Dhuguma dhibbaa dhibbatti jechuudha. Maallaqni kuni kabajaa yoo keessan jirre jaalaltee yoo keessan jirre maallaqni qulli waan takkasiin. Saniifuu wanni isin godhattan kabajaa jaalala ibaadaa rabbii sodaa rabbii qabu san ta'uu qaba filannoon keessan shamarraniif dhiirtilleen akkasuma shamarree diina barattee jirtu ta gizee isin fuutan ilmaan keessan diina isinii barsiistu quraana isinii qaraasistu mana keessatti isinii to'attu ta akka gaaritti ammallee isinii hortu inshaalla lakkuufaa ta hortu fuudha akkasuma. Hedduu gaariidha waan itti gorsite gaa amma gorsaa kana gorsaa asirraan kan nite kana hoggaa gartee dhufanii si gaafatan diyaaspooraa jaansan dubartoonni dhiirtilleen diyaaspooraa ta'etu hin dhabamtu diyaaspooraa hogguu jaan gorsaa kana inni kan itammoo kan ituuf. Ani gizeen diyaasporaan jeenaa maal siigooti gizeen jennuti fedhaa bakka natti ni man beektaanii lolan achirratti fedhii teenya nu guutii bakka manni kun mana mirgaati mi'ee mirgi keenya eeggamuu qabaanaan jaanii akkasumatti bakka jechuun gizeen dura ol seenu qofa xiqqoo gorsaniin kannaa fi shamarran keenya diyaasporaa jeenaa diyaasporaa yoo jettan diyaasporaa illee dhufee isiniin dubbisuu akka waan isin isa san barbaaddaniif ni beekaan jaan. Akka wayiif isa barbaadan beekaa tanaafuu gizee ol baatan namummaa irratti hundaa'u malee diyaaspooraa irratti hundaa'inaa jechuun yeroo duraa osoo gastiin banin ni himaaf uummataaf. Gaariidha waan bareedaadha gorsa kana gartee kan maaliif amma namni tokko yoo wal jaalate umrii daangaan qabdu namni wal jaalate yaada yoo jaalataate yoo ammoo jaalate tun jiraachuu baattee jireenya waan maallaqaa waan hirkattummaa taate. Utubaan sun seelaa jiguu danda'a jechuudhaaf tokko waan bu'uura hin qabne waan ta'eef jechuudha. Dirqiidhaan jaalatti keessa barbaadu hin taatu yoo dhugaan jiraatte malee saniif rakkoodha jechuudha. Gama dhiiraatiinis gama dhalaatiinis. Tana gartee dargaggeessi amma ol deemu dhaga'uu qaba. Akkuma hawaasaatti wanni kun waan sirriitii miti jechuu gama kanaan. Rakkoo wanni kun fiddeessa hedduu jiraachuu mala. Akkuma jettee dubartiin akkasitti nama isii gadi gartee heerumtee booda gartee eega biyya alaa sanii taatu dhaqee rakkoo mudattu hin dhabamtu. Dhalaalleen akkasitti rakkoo akkasii mudattu hin dhabamtu. Mee namni akkasitti rakkoo mudatte akkasii mani jira amma nama tokko haaftee kadhaqee immoo biyya sanitti itti gargaaruufaa jira waan adda jira jan. Akkasii muuxannoo akkasii kadhageessini jira. Yaa wanta maali amma micoon takka irra lafaateeti isin biyya san hin jirtu isa ammoo Ameerikaa geeste isin biyya biraa jirti. Namtichi isin Ameerikaa geeste san achumatti itti wanta jee itti garagalee jechuudha.
Ammoo maaltu jira ni beektaa amma yeroo ammaan tana keessatti dhiirtinis dhalaa baasuu dhiistee jirti. Filima walirra naqqaanii jiran uummanni. Dhiirtinis suma fuutii biyya baqaa teessus biyyuma baqaatti dhufeetuma achumas ilaalee deemu malee siin baafatu. Maaliif ni beekan gisee achi dheedhe akka itti garagaltu beekan. Nama meeqaa gubatee bara. Seenaa hedduu takka giseen dhagoo nama meeqaatutu jaartii akkuma geessetti saahibni faan jalaa fudhata. Akkuma geessetti jechuudha. Achumaan ammallee warri dhiiraatis ni jiran. Warri dhiiraa kajaartii fuudhee gisee biyya san geesse hulaa itti cufee mana keessatti isii coqqoonu hedduu jira dhiirtinis. Seenaa dhageenye jechuudha. Amma garuu dhiirtinis dhalaanis salaxxantee jirti. Shamarreenis fuutee asumatti itti deddeebitee ilmoo irraa fudhattee deemti. Garaa godhattee deemti. Dhiirtinis asumatti dhufeetuma irraa dhab godhee afur shanfaa gisee irraa dhaleefaa fudhatee deemana fakkaata. Akkasii amma walirra naqaanii jiran garuu miidhaan duraan ni jirti akka gaarii jirti. Amma dilasii miti miidhaan. Namni amma dilasa naman baasu. Qabdii walirraa qaban jechuun amma qabdii irraa qabeetiin innis gartee guul modaltee booda qabdiidha. Isiinis ammoo eegal modaltee booda jechuun akka qabdiitti sanboota guu walaman tura keessa geessitaatu wal keessan jechuudha. Ani yeroo gabaabduu tana keessatti nama akkasitti ilmaan sadii hojii jaartii baafatee hin beeku. Ammuma dhiyoo tanatti. Ilmaan sadii hanqa irraa dhaluu asumatti itti deddeebi'aa. Ammutatti gisee isin dhalte dhufee ammas tabiraa. Sadii gisee dhaltee amma akkasitti bakka. Ilmaan kana facaastee hin deemtu jeeti qabee taa'u jira. Waan ajaa'ibaati gaariidha jeeti yaada. Mee namoota hanga wal fuusifte lakkoofsanii beektaa namoota hanga wal fuusifte. Eegi jalqabdee kan gammaa. Halaaliin kan waliin dhufee waliin jiru moo? Hai, namoota warra kanatu kana sakuun ichumaan kutee ichumaan waan biraatti hafuuf jira moo wal fuudhe manni qafuudha yeroo maatii malee manni waan biraatti fuudhii manni qafuun. Laa jechuun kaabar nuti wal barsiisna malee walitti hin kanninu beektaa nuti walumatti finnee wal barsiisna. Ammoo tana keessa gaabeetaa dur namni bikkaa ruuzaa intala abaluu ilma abaluu walitti dhufa. Amma namni biyyarraa yaa'ee bikkatti walitti dhufan hin qaban manuma keenya kana walitti dhufanii jechuudha. Nuti amma manas keenyatti wal barsiisna. Sanboota tarabbiita keessa seenaa yoo rabbii waliif qoode waliif wal fuudhanii jechuudha. Ilaa ammaan tanaa namni halaali wal fuudhe nama jaha qofaa. Amata dila kanatti nama jaha wal fuusise wallahi. Miskiidhaa Oromoon wal fuudhu sodaattee jirti. Hedduu ulfaata. Amma dura jechuun namni amma galgalatti jechuun yoo xiqqaate galgalattu nama takka halamu yoo wal fuusifte malee amma waggaa dheeraa kana nama wal fuusisuun performaansiin hedduu raawwinte hedduu gad bu'aadha karoora keetiitiin gahaa miti. Mee gama amantiitiin yeroo adda addaatti miidiyaa irratti waan kana irratti komii kaatu harkaa turre ni agarra. Mee ati yoo komii akkasii sheekootiin miidiyaa irratti dubbachuunis taatee kallattiinis namni si qunnamee waan kana dhiisi jeesi gorse ni jira. Yaa miidiyaa irratti hedduu sheekootiin natti dhufaa turte hedduu duraanii takka fa'aa ammaan tan ammoo waan hedduu takka waan sheekootiin keessaa dhiisinaan jette keessaa inni isa duraan amma durummaa ni feetamoo akkam jeetiin gaafadha ammallee ta muratte moo ta murannee tanallee keessaa hin dhiise. Ammas duraan ol dhaabbaddu faan namaan jaa shamarreen tun akkana gara gaggaltee akkanatti dabbaa isii kana hunda laalchisuun ture. Sanillee Sheekh Riyaadiin na dhiisisiisee bakka ani sheekootiin dhuftee mana kiyyatti wanni kun badaadha. Haraami dhiisi gisee jaan numaan dhoorkaa niin dhiisaa jechuudha. Waan san wanta keessaa nin baasa. Seera keessaa nin baasa. Waan biraa immoo takkittiin ani uummata hawaasa kiyyaafi akka yeroodhaan ni haa wal godhatanii karaa rabbiitiin karaa sunnaa rasuulaatiin akka walitti dhufan gorsan hin kennaaf. Yeroo gabaabduu keessatti ni haa wal godhadhaa. Waliigallaan karaa biraa yoo deemtan ani keessa hin jiru. Immoo halaal wal godhadhaati halaaliin yoo walitti dhuftan inshallah waan hin danda'uun isin cinaan dhaabbadhaa. Anamma nama hedduu kaniin asirratti aruusa godhee fi keeka muree fi wallahi amma yeroo amata aun taatu micoon Somaaliyaa keessatti taniin heerumsiisee naman qabu jettee sagalee isii booyaan natti dubbatte. Gurbaan Suudii jira isii Somaaliyaa jirti. Faaya naman qabu. Haadhan qabu an abbaan qabu nama aruusa naa godhuun qabu guseettee ani wacii kiyyaan jechuudha. Magaalaa Naayiroobii keessatti nama yaammadhee jammaataan qaba jammaata yaamee keeka godhee muree fi akkasitti
isii uffadhu hottu jeeni akkasitti live irratti hedduu takka shaashaa godheenii jechuudha. Yoo dandeettillee hin qabaanne nama cinaa dhaabbachuu danda'u takka nama kadhatee fi waan san godhuu danda'uuf takka halaali yoo ka walitti dhufan taate garuu ani haraam akkan keessan jirre deddeebiitiin himaaf. Yoo haraamiin walitti dhuftan an keessan jiru. Naan hin gaafatu rabbiin isin dabarseetiin jiraan jaan. Karaa halaali yoo dhufan ammoo rakkoo yoo jiraattellee cinaa akkan dhaabbadhu dirqama san. Sheekotiin sin dhufte gaama sheeriyaa bise sheekotiin gartee gaafa Naayiroobii jirtu sheekotiin gurguddoon Naayiroobii ni jiranii warri qaamanis gartee biyya tanatti yoo namni keenya karaarraa bee wal gorsuu waan adda addaa yoo namni rakkatellee gargaaranii maal wanti godhanii jiranii isaan osin kun namni wanni aditti jirtu tun maqaa warra Naayiroobii kanaafillee akkana jedhanii wanni sun kun naman hin jirtu. Yaa sheekotiin ani natti ni dhufanii immoo wanta maali jechuun waan keessaa muruu dandeessu. Amma akkaan ani waanuma kana proogiraama kana dhaabu faana gaafatanii yoo ijoolleen tun badii gootee situtti gaafatamaa akkuma nama isaanii waliin badii dalageetti atillee dilii qabda jaanii na dubbisanii turanii. Ani immoo waan san ibsa kanneetiif hin godhaa. Na ammas shamarreen ammallee mana kiyyatti fooxaa uffadhaa gabbaan jaan. Irra guddaa islaama waan ta'eef warri na bira dhufu fooxaa uffatanii akka gabbaan hin godhaa. Gaafa immoo gurbaan kee ol dhaabbatu hudduu ta'e garagalii minaamin yoo jeen niin dhorkaa jechuun seera keessan jiru waan ta'eef teessee akkuma rabbiin jeesanitti fuula wallaaluun haraam hin qabu. Shari'aallee ani nama xiqqoo baratee beeku takka fuula wallaaluun haraam hin qabu. Saniifuu fuula wallaallatanii keessaan walitti dhaqanii akka wal dubbisanii godhaan malee isaan akkaan dhiisuu fedhanii garuu ani hin dhiisne ittiin fufe. Hayyee hedduu namoonni waliif hedduu namoota bakka adda addaati namoota gartee biyya faalaatu tiktook irra walitti dhufa. Namoota jaa wal fuusifteerra namoonni jaan kun nama biyyatamiiti walitti dhufanii isaan kun bultii ijaaranii hojii jiran moo online irratti ni kaa'u godhatanii bakka jiran. Laa warri walitti dhufee waliin jirus ni jira. Warri ammallee waluma dhufeetuma adda deemu jirus ni jira. Amma Austraaliyaa fi Itoophiyaa kan wal fuudhee ni jira. Somaaliyaa fi Suudii warra wal fuudhee jira. Ameerikaa fi Naayiroobii warra wal fuudhee jira. Direedaa keessallee nama lama kan wal fuudhee jira akkasi. Naayiroobiitti illee wal nuuf ibsuta nama warra Naayiroobii fa'aa miilumaan sitti dhufanii tiktookaraan dhufanii jechuu fedhe. Naayiroobii ma keessaa miti bar. Ameerikaa irraa Naayiroobii daabar akkas intalti Naayiroobii jirti gurbaan intalti Ameerikaa jirti gurbaan Naayiroobii jira. Gaariidha. Mee waan kanarratti ulaagaa gartee gamuudhaan namni gagguu wal fuudhu ammoo waan takka jira. Bifti gartee namni fuulli bareedinni uumaatii miti bareedinni keessaa haala amalaa qabaattu jeetii haasa'u namni yeroo adda addaa haasa'u. Wanta kun dhugaadha. Dhugumaan filannoon itti dhiyeessitu haala amala dubartiiti moo bifa isiiti. Dubartiinoo wanni isin dhiyeessitu bifa dhiiraa filannoo keessanii keessi moo haalaa fi amala qofa. Anamma hundi isaanii kajiban wallaahi shamarree fakkottuu dhiirti achi deemtee fuutu hin jirtu. Dhiira fakkota haallee shamarreen achi amaluma haa qabaatu kajiba isaaniiti. Bareeda amala qabu fadhan bakka bareeda amala qabu maallaqa qabu. Silaa rabbiin waan hundi bikata kan namaa kan namni fadhan. Garuu dhiira fakkottuu yoo maallaqa qabaate shamarreen itti heerumti shakkii malee. Dhalaa fakkottuu yoo isinis maallaqa qabaatte dullattii tamu kan deemtu maallaqa qabaatte ni fuudha namtichi xiqqashaan ilmi amata 20 wallaahi ni fuudha Adam yoo isin maanuu maallaqa nama qabu taate jechuudha. Bareedinaa fi maarreef minaaminun kuni miskiinummaa waliin deema malee yoo maalleeni jiraate fokkotaanis ni bareeda fokkottuullee ni bareetti. Maalleeni waan hin bareechine hin qabu. Akkasii amala wani jaamu hin jiru. Amalli amma miskiin yoo taate bareedaa sinjaan bareedaa haalaa fi amala qabu waa hedduus gaafatan yoo ati tujjaara san hin taane. Wanni amala gaafataniif ni miskiinaa fi radhiisanii ulaagaa sila amalaa tana ulaagaa amalaa tana maallaqa yoo qabaate bakka sana hunda cufa maalleeni bareedinaas amalaas. Ni cufa waa hedduu cufa maalleeni
ati maallaquma qabaatee tujjaara taanaan barnamni amalli kee maalii boosa kharaanaa yoo taate tujjaara taanaan si jala deemti dhalaa. Amalli kee maalii jaartiin qabdaahi akkami namnummaan intarvii takka si gaafatu hin jiru bar. Maallaquma baqaati gisee gabboo deemtu duruma darbe xiqqoo takka. Khalaas ulee isii irraa guutamtee. Mee ammasis ta amala akkana mee ta diinoo ta amantiyoo imaanii qabaayitan namni amma yeroo adda addaa intala imaana qabdu jaa dhiirtinis gartee dhalaanis gurbaa imaana qabu jaan dhugumaan imaana qabaatee miskiina kan isaan gartee wanta hin jenne yoo ta'e imaana jecha dhugaadhaan ni jaalatanii ammaa soo yoo gartee imaana isaan jesan qabaachuu yoo baate yoo maallaqa qabaate kan filatan imaana moo maallaqa filatan dubartiin? Maallaqa filatti. Hara dhiiraa amma dubartiin namticha miskiina imaana qabu saniif tujjaara imaana hin qabne san tujjaara filatti. Gara dhiiraatti gisee as deebine immoo dhiirtillee maallaquma filatti. Garuu ati tujjaara yoo taate dhiirti san tujjaara yoo ta'e shamarree imaana qabdu ta sodaa rabbii qabdu ta diin beektu san filataa beeka. Yoo dhiirti namtichi san yoo maallaqa qabaate. Inni yoo gisee filatu shamarree akkasii ta naamusa qabdu ta adaba qabdu ta imaana qabdu ta sodaa rabbii qabdu ta quraana beektu hafzal quraan faa filatanii bar tujjaarri akkasii. Miskiin amma rakkoodhaan ka deemu amma tujjaarri waan akkasii filate. Miskiinni ammoo sakhraana bareeda imaana qabu kanaafi maallaqa qabu sakhraanee wal cinaa keessi sakhraana san filatan. Wallaahi. Beekaatuma jammalee bakka maallaqaa tan filata jechuun namuutu bakka maallaqaa. Ammoo kan maallaqa qabu dubartiin ta'a. Ibaadaa gisee sintaan ibaadaa ta rabbi sensi ta'a ibaadaa tana baananii bar jarri. Ibaadaa ni qabaa jechuudha gaafatanii tan warri maamutu na gaafata. Warri intala kannumoo. Warri intalaallee numa gaafatanii mi gurbaan ibaadaa ni qabaa jenni. Ibaadaan tana baanan moo isaan ibaaduma ta rabbii baanan. Lakki warri ibaadaa rabbii baana. Warri maanamu madiina qabuusi kannu fadha bar. Isii dabalee falfaltu. Warri kee nama nagayaa sirraa laalaa beeka. Aadaa fi abbaan kee jiruun ta'e akka bareedduu jiru mi'ooytu ta'ii maana qabdu barbaadan malee maallaqa san hin barbaadan. Garuu warri maallaqa barbaadu shamarran. Ayyee bareedaadha. Ammoo mana kanan dhiiftuu ittuma fuftaa jechuudha. Kan mana fuudhaa heerumaa kana jechuudha. Ammoo akka jettee waan gartee tan taane ulaagaa takka keessaa baaftee ammoo ulaagaa san namoonni ammallee si gaafatan keessanis taate si gaafatan hin jirani jechuun ulaagaan amma reefuu ati keessaa baasette san ulaagaa fardii ta'uu dhabdu namoota gariidhaaf gaa. Keessaa baasuun san ammoo namoota gariif waan hin taane fataati akkami keessaa baaftee tuma gartee taan saniitti fuftamoo moo akkam goota? Yaa amma keessaan ol haasan amma irra guddaan isaanii shamarreen tun dheertuma gabaabduu mee ol ka'e baajaan beektaa? Annin dorkaanii garuu keessaan ol kaanii shamarreen amma ani gisee dura mana kiyyatti namni lama wal harkatee foloon nama son godha beekaa keessaan akkaan dubbisuu danda'uufiin foloo godhee foloon hin deebisaaf. Keessaan hin dubbisaan yoo manni san uummata dhugaa ka walitti dhufu yoo ta'e akka isiin ol kaatellee yoo dhaabbatte rakkoon qabu sharaalleen hin dorkitu waan taateef ammoo laakiin akka ibin qullisnee akka huccuu isii fooxaa isii firraa keessee ibsattartee ol kaatee dhaabbattuun hin gorsaane jechuudha. Sanii achitti immoo karaa biraatiin dhiirti akka takka faanii jaamee miila kee agarsiisifaa miila irraa dhawaa ni qabdaa maarreedha jaanii gaggaafataniin sanfaa akka hin agarsiisneen godhaan. Uummanni amman tana kaameeraa tolfatee taa'a waan ta'eef miila isii sanillee akka waliin agarsiisnee obboleetii qabaatee ofirra qabaatee akka itti argatee firri isaa sallaaluu danda'aniif akkas akka godhatuun hararra kaayan akka isiin waan inni jiru hunda haa hin jenne. Jara wal fuudhee hammaan tana wal fuudhee kana ni to'atta takka jechuun akkuma nama gartee waan kana walitti fideetti jecha loloonni kun waan gartee laffaatti ta'eeti bu'aa laffaa ta'eeti tiifachuudha jecha ni hordofta dubbiftee jechuudha. Ni dubbisa. Gisee wallolanillee ta walee araarsitu baraanuma bar. Midii umarran finne malee amma gisee walitti aaranis walitti nin araarsaa nin to'adhaa akka gaaritti qubaan qaba jechuudha. Warraa walitti kannee baay'isawwee jalaanaaf bara hanga
akka gaartii isaan jaalala dhugaa san keessa seenanii wal jabeeffatanii ta'anii kan isaanis yoo waliin muufatan walitti ni araarsaa rakkoo yoo jiraattees waliin hin furaa waan akkas akkasiiti. Hayyee mee gaama gaafii namni yeroo daddaatti kaasutu akka dabarra mee amma faaya jiru mana fuudhaaf heerumaa qabdi nama ol fuusifti ifiifuu bultii keessan jirtu kunoo maaliif taha akkamitti namni gartee waan ifiifuu hin qabne nama barbaada jee warri gaafatu hin dhabamu. Mee kanaafuu maal deebifta? Khabiirri doktorri barre dhukkuba isaan beeku kadhamaa malee. Anamma dhukkuba kiyya wallaaleetiin jira waan ta'eef Oromoon asuma keessatti ija rahmataatiin naa ilaaltu. Doktora biraa si feesisa jechuutis doktora biraa bira dhaquu si feesisa jechuudha. Doktora biraan na feesisa anamma tanamaa yaaduu tanamaa tolchuu malee tiyyatan irraanfadheetu hin jira. Tiyyatana ishiifuu tolfachuu wallaaleetiin jira waan ta'eef aniififuu doktora biraan na feesisa. Oromoonis ija rahmataatiin akka nu ilaaltu inshaallah. Amma namni dhufee gartee si gaafatu kun amma viidiyoo kana fa'aa guutuu yoo fedhanii kanummaan si gaafatu hin dhabamu yoo dhufe sanoo akkamii eenyu sirra laala akkamii maaf irra laaltamoo mootii tokko mara fiddeetti laalla isaas akkuma nama biraa ol fiddu sanitti. Tanaa bar rakkoon bikka kanaa bar anamma namarraa ni laalaa ni to'adhaa ni keessaan yoo rakkoon dhufte ni fudhaa aarii bar namni rakkoo yoo dhuftees bar namaan itti himadhu hin qabu nama na wajji furu hin qabu bar. Oromoon beektu etteef dura na keessi anaa taatu tiyyan beeku tagantaa malee tiyyatanaaf amma doktora takka naa qophaa'uu qabu dhugaa rabbii anis bakka doktorri tokko dhukkuba kiyya kanaaf doktorri tokko naa jiraachuu qaba akkasiiti gaannasiiba wanni hundinuu ani wanni hin qabanne namuu dhabuu hin qabu argatanii namni biraa. Hoggaa dhufanii si gaafatan atillee hunduu Sinaye yoo gartee cukuba si gaafachuu baatanillee nama biraatu cukuba baafta ati si gaafatan hundoo isin keetis ilaaluu qabna akkasumatti akka nama biraatiif ilaaltu jechuudha. Quba qabaachuu qabna. Ambar hedduun na gaafata bar namni amma irra guddaan nuti suma feenaa si fuudhuu barbaannaa jaan garuu anaatu qophii miti yerumaaf hammaani bakka amma boodaan nama guddaadha. Yerumaan barbaadu asumaanuu gurra isin caloo nama yeruma fedhu miti ana yerumaan fedhu amma booda nagee jira yerumni. Sani fi malee anamma nama hedduu kan isaanillee kana gaafatu hedduu jira bultiidhaaf namni na barbaadu hedduu jira garuu aniyaatu hin feene bultii ani hin fedhu bultii amma. Ajaa'iba nu qabatee bara. Akkam jechuudha amma ganaa masjida galtamoo maali moloksi taatamoo maal jechuudha akkana jechuun. Jechuun habar waan takkaaf namni qophii ta'uu qabaame anamma bultiidhaaf qophii miti. Bultii inuma bultii amma barbaadu hin beekne ta fuulduraa rabbii beekaa garuu anamma wallaahi aadam yoo xiqqaatee nama hedduu takka bultiif na barbaada garuu ani hin fedhu bultii diyaaspooraa garaagaraatiin dhufaa warra biyya keessaatiin dhufaa warra hedduu takkaan na dhufaa ani ammoo bultiidhaaf qophii miti numaa hin fedhu yeroo tanatti bultiin hin feesisu shamarran keenyaa fi dardara keenya dura wal fuusisee gaafaan uummata kana fixe Oromoo tana hunda alaa galchee gaafaan fixee gaafa siin heerumaan. Oromoon fixeettee ayyee yoo dhumuu baatte nagaya. Mee nama tokko dhiyoota nama viidiyoo tokko gugaru siif Khadiir jidduutti Khadiir Haramaayatii fi Faayaa jidduu maaltu jiraa jedhamni gaafatu hedduu jira. Isinummaan gugarii gartee ni naaf faayittanii maal viidiyoo sanii nuti amma danuun baanee onni jiru nuti dubbii tana mee akkami siif Khadiir Haramaayaa hedduu maaltu jira? Naaf Khadiir Haramaayaa obboleeyyan wanni takka nu jidduu hin jirtu obbolummaa rabbii malee. Waliin dalaynaa waliin qoosnaa gaa namni lama beeta guyyaa takkaamti guyyaa lama deebi'ee namni waliin harke waan biraa jaa bikka kanatti wanni isin nama gochuu qabdanii jira Oromoo. Namni anaa fi Khadiir Haramaayaa obboleeyyan rabbii jechaan jaaladha obboleessa kiyya qulqulluu innillee akkasuma obboleettii isaa qulqulluudha. Qaadimaa qaba Khadiir Haramaayaa qaadimaan qabu keessaa mure bikka isaan. Magaalaa tiyya cuftee naan jaa wallaahi nan dhiisu. Tana keessaa muruu hin taatu. Khadiir Haramaayaa. Wallaahi nan dhiisu yaa rabbii. Khadiir Haramaayaa akkasii qaadimaallee hin qabu.
immoo laakiin anaaf isa jidduu wanni takka hin jirtu obbolummaa rabbii qulqulluu san malee. Hayyee hedduu gaariidha. Turtii bareedduu waliin taasifnee faaya gaafii ati qonnoo hafa hin ifatini. Gaafii namoota ammoo jajjabaa malti. Mee gaafa kan akka ni beekta miidiyaa irratti Oromoon dubartii Oromootii fi dhiirtii Oromoo wal godhu jirtu kan walitti tokko ni beekta. Faaya jiruuti taraan geessee janiiti wanta oofaa turan miidiyaa kanarratti haasawaa waa'ee keetii. Mee wanni san dhugaadha moo soba namni si gaafate hin jiruun si'aamee ansiin gaafadha. Yaa wanni sani shiraan irra dalagame amma wanni sani sobaa fi dhugaa jee dubbachuudhaaf xiqqoo wantarra waan jirruuf jecha waan sana adda baasee dubbachuun barbaadu. Ammoo shiraan irra dalagame maqaballeessiin irratti hojjetame narra duulame saniifuu ani faayini jiru jechuudha. Qulqulluu bishaanirra xaliilaati. Maaliif namni gizee sirratti waan hin taane yaadu walirra dhufte akkanatti gizee wallaalte bareeda. Dubbiin akka miidiyaa saniif dubbiin akka lafaa waladdaa beekaa jara keenya. Warri miidiyaa kanarratti ani maarree ani mirrii yoo joo san gizee walitti dhufte akka bashoo hantuuta bashoo harkatti si baqataa jechuudha namni san. Wallaahi. Taakkasiiti anamma wanni sani sila adda baaseetiin si hima garuu wantarra jirra. Proses irra jirra waan ta'eef waan sana adda baasee si himuun barbaanne. Haa ta'u ammoo shiraan irratti hojjetame maqaballeessiin irratti hojjetame. Maqaballeessii sanis gaa dhufee walagarree akka maqaballeessiin san wanni sanii maqaballeessii taates hawaasni hundinuu beekee jira. Waan akkasii ta'an nama takkaa waliin wal lole malee gosa guddoo saba guddaa wajji waliin lolle akkasumatti nama hubadhaa. Sabaa fi gosaa fi isaanii kabajaan qaba hunda isaaniitiifuu. Garuu narra duulanis narra duuluu baatanis maal hin godhan naas hin goones faayini jiru arrallee akkuma bikkuma kaleessa jirti jaalatamtu kabajamtu achuma jirti faayini jiru. Ammoo ansin hin jaaladha. Warra natti balleesse guututti ani hin jaaladha. Nin kabajaan ammallee. Mee gama xumuraatti deemna sagantaa teenya sagantaa dhiyootti waliin taasifne gama xumuraarratti mudannoo addaa tasa mudatte ni qabda jechuun namni amma TikTok irra taa'u dubartiin TikTok irra miidiyaa irra mul'achuunis ulfaataadha. San gubbaan ammas namni gartee fuudhaa yeroo mana moole fidu waan adda addaati. Kana keessatti mudannoo addaa waan si mudate waan hin irraanfanne ni qabda. Yaa mudannoon addaa tana mudattee taru miidiyaa kana gubbarratti beektaa waan hedduu takka agarta. Mudannoon tiyya maal jeetis maka. Mudannoon addaa kana mudatte jechuudha. Deengadduma gaafuma amma aboo waan san dubbachuun fedhu narraa dhisi. Kun fedhu garuu. Anu reefu beekaatumaan si gaafachuu dhabee dhiisee oguu dhageessu waan akka isan namaatu sitti hima waan natti quban qabne hedduu nama wanta jetti osoo ni himte bareeddu jechuun mudannoo ta'etti tun waan dabaree waan as deemu miti. Okay, mudannoo biraatiin si hima gaa mudannoo jaarsaa faa si himu. Naa hima rakkoon qabu ayyee. Ayyee. Mudannoo nan si himu kaa aboo mudannoo takka taniin hin irraanfanne. TikTokaatii fi maarree osoo hin taane tajaarsa kiyya kaduraa jechuu kan hin jabuutitti fuudhisan. Guyyaa 40 horuu jandeemu see taanutummaa baranuu wal fuuni kan. Isin amma kanneen Jibuuti fuudhee ettaami isin warri diriiraa fuudhee ettan. Dhalaan niitti heerume ettan. Amma gubbatti namni waan kana arge dubbii biraati. Addanarraa baase. Tanaaf biraa adda baase. Fuudhee guyyatu dubbii biraati. Itti oofadhu. Ayyee jaarsa kiyya kan dubrummaa kan ijoollummaa kan hin jabuutitti heerume. Mudannoo isaa laalga amata guutuu waliif obsinee jechuudha. Wal fuunee nuti torbaan takkaa horuu jamboo seeta guyyaa 40. Guyyaa 40 horuu jabee namtichi rahmata hin qabu dhugaa namtichi isa wallaahi. Amma ka'ee horuu jamboo seeta anaa ifiifuu bakka jechuun ija keessa haa ulaaleen qufne kana horuu jabee guyyaa 40 buulee dhufe. Olee bulee jechuudha. Sanuu gaafa dursa silkiin hin jirtu wanni takka hin jiru bakka waan atiisee sagalee isaatti dhageessu takka illee hin jiru. Amma za'aa jaa yeroo sanni yaadadha.
dhiqachuutti hin jira. Shaamboo kana matan naqadheetiin anaa kan dhiqachuu jiru. Hulaa gizee banee osoo hulaa hin banneeti akkana hulaa banee faaya jeeti hulaa banee beeta. Sagaraa keessa akkaan itti ce'ee gabbee hin beeku. Dhumaan jirutti qullaa. Imaamata qaba imaamatuma isaan nan maree birraa. Ceetuma sagalee isaa dhageenyaan bakka ani akkaan ta'e hin beeku. Ceetumaan gabbee gizeen itti maramu imaamatuma fuudheetuma firraa nan maree. Mudannoon tiyya tana bakka ata jaalalaati mudannoon tiyya. Ila ammaan irraan fadhu guyyaa sana kana dura deddeemaa. Mudannoo addaati. Turiinsa saniitu sagaluma isaa dhaga'uudhaafuu kan si godhe. Mudannoo bareedduu ajaa'ibaati. Sagantaa tanya xumurra dhumarratti barkoo miidiyaa dhiyaattee sagantaa tana nu wajjin taa'ee soqatiif hedduu galatoomii dhaamsi uummata keenyaafis namoota gartee si hordofuufis warra si homotuufis warra namoota adda addaatiif akkuma hawaasaattu dhaamsi ati dabarsituuf maali warra barkoo miidiyaatiif akka nama miidiyaa kanarra yeroo hedduu tureetti dhaamsi nu dabarsitu maali dhaamsa kee dabarfadhu. Barkoo miidiyaa galatoomaan isiniin ja'a jabaadhaan isiniin ja'a akkanatti deddeemtanii waan dhokate hunda baasuun keessan hedduuta kanatti tola. Jabaadhaa fuulduratti akka ceetaniin abdii qabaa. Gama kaaniin ammoo hawaasa kiyya bal'aan hin jaaladha. Ani hawaasni kun beektaa akkana dhaabbadhee deemu kana godhe hawaasa kana uummata hedduu jira jechuudha warra na jaalatu warra rakkooti yaa keessatti jechuudha gaafaan ani silaa nama if cinaa dhabee rakkadhetti warra if cinaa na qabee warra abshirnaan jeena cinaa dhaabbatu hedduu jira isaan hundaa'u maqaa kaasuun barbaadu hunda isaanii bika takkatti qabee hedduun isin jaaladha hawaasa kiyya kaniin gosaan addan baasne oromoo hunda hedduun jaaladha baay'izawee tanuma keessa ummata arsiitii jira ummata jimmaatii jira harargee baa harargee dhihaa. Hedduu gaariidha. Faaya sagantaa teenyaa sumaan ni goolabna. Fuuldura immoo gartee gaafa viidiyoo har'aa kanarratti yoo gaafii namni qabu yookaan ammoo namni komii qabus eddaa jiraate inshaallah walitti deebinu ta'a. Mata duree biraatiinis taatu walitti deebina inshaallah. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin faaya jiruuti wajjin taasifnee asirraa raawwatama. Viidiyoo keenya kana laayik godhaa, sheer godhaa wal biraan gahaadha. YouTube barkoo miidiyaa immoo sabiskiraayib godhaadha. Hordoftoonni gartee faaya jiruudha warri mana fuudhaa yeroo maasanis hundinuu miseensa barkoo miidiyaa ta'a maatii barkoo miidiyaa ta'a hundi keessanuu nu hojjemeessaa isin jenna sagantaa har'aaf faaya jiruutti wajjin taasifnee asuma goolabnaa hedduu galatoomaa faaya nagaatti. Barkoo miidiyaan ispoonsara naa godhu deema waan ta'eef hawaasni keenya sabiskiraayib godhuudhaan gizee sabiskiraayib gootan jalatti faaya jiru jaati jalatti katabaa ispoonsara naa ta'uu deema. Ispoonsara kanaaf jaati like share subscribe godha akka bika guddaan geessan abdiin isinirraa qaba faayini teessan akka wanta taatu ni feetanii misaniifu barkoo miidiyaan wahinaa qopheessee jira ispoonsara naa ta'uu deema waan ta'eef hundi keessanuu irratti hirmaadha. Hedduu galatoomii maqaa keetiin nama gartee dhufu ni eeyina ni agarra gartee si lakkaawaa deemna inshaallah fuuldura deebina hedduu galatoomii nagaan nu turii.